jirtanii naguma fayyaa keessanii waan tokko na isinitti hima jedheetani. Wanni sun intala tokkotu Chaayinaa ni fuudhe. Haati intala kana hin kenniteefi sana booda cidha godhatanii fuudhanii waggaa 3 booda mucaan dhalateefi mucaan kun akka hooni argitee guddoo jaallatti. Gaafa duraa jarri wal fuudhan kaanii gammachuutti hin qabdu ture. Amma mucaan dhalatee waggaa 4 akkas guutee jennaan mucaan kun du'a. Gaafa mucaan du'e haati an duraanan beekee jetti. Maal beektee jedhaniitti siqanii gaafannaan qodaan Chaayinaa akka inni hin barakanne an duraan hin beekee jetti. Lammataa tokko dhagama mee tokko na kenna. Intala tokkoti argitee Tigireen mana hidhaa keessatti ulfoofsite. Galli kun mana hidhaati gadi baanaan ulfa kanaa ofirraa baasuun qabaa jetteen dokteera bira dhattee mari'atte. Akkamitti ulfooftee jennaan akkasii humnumaanii jetteen. Jennaan wanni kun illee waan danda'amu se'uu jennaan maaliifii jetteen beekumee gaanuma yaallaa jedheeti qoricha kennaafi galtee agajiya tokko walakkaa liqimsitee uma min taaneef qorichi baasuu didi. Jennaan innattee gaafatte dokter maalin godhaa jettee jennaan an duraan asitti mee jedheen maali jennaan jarri kun lafa seenan iyyuu hin ba'anii garaa seenanii ba'anii jedhe. Galatama.